Ashamaa harka fuunee kabajamtoota daawwattoota mayashow kun odeessa maayaa aartiiti. Odeessa keenya har'aatiin dhiibbaa AI yookaan artificial intelligence kalaqa hojiiwwan aartii irratti qabu irratti xiyyeeffachuun isiniif qindeessinee jirraatii itti dhiyaadha. Teknooloojiin AI yookaan artificial intelligence yeroo ammaan kana hojiiwwan kalaqa garagaraa keessatti ittiin dhimma bahamaa jira. Akkuma ilma namaatti AI hojiiwwan aartii kanneen akka muuziqaa, fakkii, fiilmii fi kanneen biroos haalaan miidhagsuu jira. Kun ammoo carraa gaarii ta'ee osoo jiru lakkuma sanitti hojii kalaqa aartii fi kanneen hojiiwwan uumee garagaraa wal qabate qormaata yookaan daadarkaa ta'uu hin oolu odeeffanne. Carraa teknooloojiin kun ilma namaa fi addunyaa aartiif qabu keessaa gama fakkiitiin yoo ilaalle hojii silaa guyyaa hedduu fudhachuu danda'u yeroo gabaabaa keessatti uumuu ogeeyyii meeshaalee galtee hojii kanaaf ta'u hin qabne haala salphaan gargaaruu fi baasii hir'isaa ja'amuusaa odeeffannee jirra. Gama muuziqaatiinis yoo sakattaane teknooloojiin AI kun hanga ilmi namaa raajii je'ee dinqisiifatutti weellee ajaa'ibaa ta'e isiniif qindeessuun weellisa. Sagalee nama isin jaallatanii fi barbaadan itti himnaan ammoo darankuu miidhagsee isin dhageessisa. Isinis ajab jechaa caqastu. Gama fiilmiitiinis baasii silaa waraabbii fi qophii waliigala fiilmichaaf barbaachisu hir'isuurraan darbee barreeffama fiilmiif ta'u miidhagsuu, suuraa fi sagalee fooyyeessuu fi kanneen kana fakkaataniif galteewwan hojii fiilmii tokkoof barbaachisu haala salphaatiin dhaleessuu walqabatee ni gargaaraa ja'amuusaas odeeffannee jirra. Maarree faayidaa kana hunda qaba taanaan maaltu dhibee jechuun keessan waan hin oolle. Nutis kanuma isin dhibee kana nu yaaddeessinaan AI yookaan artificial intelligence dhibdee maal qabaa keessattuu kalaqa aartiitiin wal qabatee sakatta'uudhaaf gorre. Haaluma kanaan nama bakka bu'uu danda'a mirga abbeensaa yookaan copyright gatii fi kabaja ogeeyyii aartii fi aartistootaaf laatamu keessumattuu gama dinqisiifattoota isaaniitiin hir'isuu mala barreessitootaa fi muuziqeessitoota haamilee isaanii gadi buusuu danda'a fi keessumattuu immoo heeyyama malee hojii aartistootaa fi muuziqeessitootaa fayyadamuunsaa akka hanqinaa fi daadarkaatti ilaalamee jira. Keessattuu rooga kanaan aartii fi aartistootaa wal qabatee teknooloojiin AI yookaan artificial intelligence heeyyama malee weellee yookaan hojiiwwan uumee aartistoonni bara meeqaaf itti dhama'an daqiiqaa yookaan yeroo gabaabaa keessatti namootaaf dhaleessa waan ta'eef daadarkaa teknooloojiin kun qabu keessaa muraasa ja'amuusaa odeeffannee jirra. Walumaa galatti AI guutummaan guututti ni fayyada yookaan ni miidha jechuu baannus sirnaan itti fayyadamuu irratti xiyyeeffannoo olaanaa kennuun barbaachisaa fi murteessaa ta'uusaa odeeffannee jirra. Odeessi keenya kanuma sagantaa mayashow waliin turtii gaarii isiniif hawwina.